Harka fuunee akkam jirtu wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin ansittiin Haajjiiti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee leenjii hooggantoota mootummaa kutaalee biyyattii hundarraa dhufaniif kennamu irratti hirmaachuuf naannoo Itoophiyaa kibbaa magaalaa Walaayittaa Sooddoo dhaquu isaanii ibsaniiru. Kantiibaa Adaanech Abeebee ergaa fuula marsaa isaanii irratti dabarsaniin simannaa magaalaan Sooddoo fi hawaasni naaf taasiseef guddaan galateeffadhas jedhaniiru. Leenjichi giddu galeessota 17tti kennamaa jira kan jedhan Kantiibaa Adaanech Abeebee leenjichi tokkummaa ilaalchaa fi gocha hooggansa dhimmoota imala badhaadhina Itoophiyaa hunda galeessa milkeessan hubatee waliin hojjechuu fi kan sagara har'aa fi boruutti ceesisuuf dandeettii cimsuuf ni dandeessisas jedhaniiru. Godina Gujiitti bara bajataa kanatti dargaggoota dabalatee namoota 80,000f carraa hojii uumuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa godinichaa hime. Hojii hanga ammaanis namoonni 22,000 waldaan gurmaa'uun hojii eegaluu isaanii itti gaafatamaa waajjira carraa uumuu fi ogummaa godina Gujii obbo Fiqaaduu Saatanaa himaniiru. Bulchiinsa magaalaa Adolaa Waayyuutti namoonni kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaarraa ogummaalee adda addaatiin eebbifamanii ba'uun waldaan gurmaa'anii hojiilee mukaa fi sibiilaa oomisha bilookeettii fi kadaastara lafarratti hojjechaa jiru. Namoonni kaapitaala xiqqaan hojii eegalan kunniin cimanii hojjechuun yeroo ammaa kaapitaala isaanii guddifachuun damee hojii isaaniis babal'ifachuun milkaa'aa jiraachuu himaniiru. Jiruuf jireenya keenya jijjiiruu bira dabarree namoota biroofis carraa hojii uumaa jirra jedhan. Muuxannoo namoota kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaarraa eebbifamanii bahuun waldaan gurmaa'anii hojjechuun milkaa'anii dargaggoota biroof qooduun hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adolaa Waayyuu obbo Daawit Didoo himaniiru jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Jilli itti aanaa koongirensii biyyaalessa Chaayinaa Lusang Jiyaastiriin daawwannaa hojii Finfinnee galaniiru. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti argamuun itti aanaa koongirensii biyyaalessa Chaayinaaf simannaa taasisaniiru. Jilli kun turtii isaatiin miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi hooggantoota mootummaa olaanoo waliin ni mari'ata jedhamee akka eeggamus ibsameera. Jenevatti ergamaan dhaabbii waajjira Itoophiyaa Ambaasaadar Tsaggaa Abkababoo koomishinara itti aanaa koomishinii godaantota dhaabbata biyyoota gamtoomanii Keelitii Kaayilmaan waliin mari'ataniiru. Ambaasaadar Tsaggaa qophii Itoophiyaan foorumii godaantota idil addunyaa akka lakkoofsa faranjootaa bara 2023 taasisamaa jiru irratti koomishinarichaaf ibsa kennaniiru. Itoophiyaan waadaa foorumii godaantota idil addunyaa bara 2019 gaggeeffame irratti galtee raawwachaa akka jirtus eeraniiru. Koomishinarri itti aanaan koomishinii godaantota dhaabbata biyyoota gamtoomanii Keelitii Kaayilmaan gama isaaniitiin daawwannaa dhiheenya kan Itoophiyaatti taasisan ilaalchisee ibsa kan kennan yoo ta'u Itoophiyaan bara 2019 irraa eegalee godaantota keessummeessuun arjummaa fi ga'ee hooggansa taasisteef ka dinqisiifatan ragaan ministeera dhimma alaarraa odeeffanne ni argisiisa. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping yaa'ii tumsa dinagdee Eeshiyaa Paasifiik APEC USA San Franciscotti taasifamu irratti hirmaachuuf garas imalaniiru. Walga'ii kana irrattis dureewwan biyyoota dinagdeen addunyaa dursanii fi walii isaanis dursuuf ija gaariin wal hin ilaalle fuulaa fuulatti wal arguuf. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenis yaa'icha irratti hirmaachuuf magaalaa San Francisco galaniiru. Hooggantoonni biyyoota dinagdee dilbii kunneen gamaa gamana ta'uun olola waraana dinagdee walirratti oofan fuulaa fuulatti wal arguun waliin akka batanis ni eegama. Biyyoonni addunyaa barruu isaanii irratti galchuuf tattaaffatan lameen kunniin keessaan waliin morkataa turanis ifaan ifatti bara Doonaald Tiraamp Ameerikaa pirezidaantummaan bulchanitti dhiibee bahee ture. Gaafa arbii wal loluu lubbuu qabeeyyii xixiqqoo fi mirga naannichatti argamutu manca'a. Akkuma jedhamu waraanni dinagdee biyyoota lamaanii qonnaan bultoota isaanii miidhee ture. Yaa'ii kana irrattis hooggantoonni biyyoota lamaanii wal arguun waan isaan waliin dubbatan dhagahuuf dhaabbileen idil addunyaa gurra isaanii qeensanii eegaa jiru jechuudha. BBCtu gabaase. Dhumarrattis oduu ispoortiitiin gareen kubbaa miilaa dhiirota biyyaalessa Itoophiyaa tapha gulaallii waancaa addunyaa marsaa jalqabaa gita isaanii Seeraaliyoon waliin har'a ni taphatu. Moorookoo magaalaa Aljadiidaa istaadiyoomii Al Abdiitti har'a galgala sa'aatii 4 eegaluun tapha jalqaba gulaallii waancaa addunyaa kan gaggeessu ta'uu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Itoophiyaan istaadiyoomii istaandaardii idil addunyaa guutuu dhabuu isheen waaliyaawwan tapha gulaallii kana Moorokootti taphachuuf dirqamuu isaanis ibsaniiru. Oduuwwan gaggabaaboon guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.